Attamoltan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa madda nageenyaa nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaalaaf jirtan maratti sanaa ga'u jecha egaa kabajamtoota hordoftoota keenya jiraata godina Walloo Aanaa Jiillee Dhummuugaa tokko waliin gaafii deebii kan waliin goonu ta'a haala achi keessa jiruu fi taatee ammaan dura dabre egaa kabajamtoota hordoftoota keenya haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana ta'an affeerraa keenya. Aloo salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muhee callaadha raadiyoo madda nageenyaa irraan si bilbila akkami nagumaa fayyaa? Nagaumaa isin akkam jirtan? Nagaa fayyaa alhamdulillah. Dr. Khalil miti? Eeni. Hayyee galatoomigaa akkuma kaleessa siin jedhe egaa argamuu keetiif hedduu ulfaadhu amma waan jiru uummata keenya biraan ni geessa jennee abdii qabna waan tahee ammaan dura haala jiru waan jiru gama miidiyaa kanaatiin yeroo lamaa ol natti fakkaata kan waan haala biyya keenya kana ibsaa turte mee akkami amma haalli jiru nagumaa miti? Haalli jiru dhuguma nagaa fakkaata malee har'a karaa ija gaaloo kana achi deeme hoggaan deemu liyyuu hayiliin danqaraa karra jajjabaa jennuun takka teessee nadhoo ona gubate garaa dadhabdee keessa deemtee laaltullee awwee afamuuzii itti garagalchee tarii haa oole. Hayyee. Shamarran keenya unkwaan dhiira dhiisi dhalaanuu karaa gadi ba'uun dhabe manni irraa gubate gandi jaha gooxiin jaha irraa gubate maatiidhaan jaarsaa jaartiidhaan bahee muka jala jira. Hayyee. Nuyi namni nu lolu amaara qotee bulaa miti kan dhukwaasanu nurratti banee akka saawaa olii gadi nu jaanjessee nu barbaadu ummata mootummaan leenjisee barsiisee eessatti si duraa hafti eessa hir'atta je'eeni boombii taatu guutee fi matarayyaas taatu irraa taa'ee itti kennee kilaash taatu itti hidhee gadi nutti dhiise. Nuyi gaa rabbi qabnaa rabbumaa fuugaa kunoo har'a afne jarri nutti bobba'ee mana keenya sa'a keenya harmi muraa aannolee kan lammaffaadhaa har'a. Hayyee Dr. Khalil loonilleen saawwi keenyalleen ni rukutame jechuudha. Bitootessa gaafa 20 irraa qabee bitootessa hamma gaafa 26 lolli nurra deeme sa'a keenya sa'a gadi jee marga dheedu saawa lama ummanni hidhattoota mootummaadhaa kumaandolleen agarte manatti ol natteeti ibidda itti keesse jaarsi guddaan kan fiigeen baane kan dubbatee ofirraan deebifne mana keessa gubate jaartiin guddoon kan gadi ba'uun beenne hin dandeenye kan dhukwaasa kana gurralleen hin dhageenye mana keessa gubatte jaartiin guddoon teenya jaarsi guddaan keenya mana keessa gubate guyyaan lammaffaa harma muraa aannolee gadda gaafa bitootessa guyyaan 20tti nurratti garagale nuyi kan namni kana nu godhu killilii amaarati namni kana nutti bobbaasu calqaba gaafa makkanarratti dubbiin kaatu qaallicha guddaa imaama warra amantiidhaa salaachisee galuu deemu kararratti eegeti liyyuu hayiliin dhahee ajjeese. Nuyi namni nu lolutti jiru qotee bulaa miti namni nu lolutti jiru hidhataa mootummaati. Nuyi gaa amma namni bahee jaarsi bahee jaartiin baatee mala wallaallee nuyi namni ala jirtan nu dhagahaadhaa qilleensarra nu ooshaa isiniin jedhuu barbaanneeti. Okay, galatoomi Dr. Khalil mee duubatiin si deebisa
liyyuu hayliin ogaa gaafana yeroo sillolu meeshaa akkamiin sillolaa ture inni lammaffaan immoo yeroo mana kana guban yeroo ummata Oromoo dhukkaasan meeshaa gurguddaan of dura yeroo siksanii ibidda kana mana kaayamoo moo fageenyumaa meeshaa gurguddaan mana keenya guban. Calqabaa meeshaan loonchor jaamu jira. Meeshaa loonchor jaamu rasaasa guuttateeti loonchoriin nu lola. Lammaffaa matarayyaas xamadateeti matarayyaasin lafarraa biyyoo xaragaa inkwaan nama dhiisii ugaa namni qotee bulaangaa kana inis hin beeku inis hin danda'u dura maqate rasaasa mana hin dhoonne mana 5,300 mana kana akkanatti irra deemanii kibriitii fi ibidda adda addaatiin ibiddi gaamanni mana maatiin kee jiru warri kee jiru luqqifataniituma irra deemanii hooyyisanii hayee dhungata jechaadha irra yaa'anii ibidda itti nasaannasan malee rasaasan ugaa hoftuu nama lolaan wanni takka wanni qabatee gubatee hin jiru ofumaa fi ibidda fudhataniituma irra deemanii qabsiisan ganda 6 kanarra deemaniitu. Hayyee Dr. Khalil ati umrii kee keessatti yeroo amma geessu wanni kana ammaan duratti yeroo ijoollummaa keetirraa jalqabee waan akkana agartee beeyta wanni kanaa kunuu hin ta'a jettanii takkaa yaaddanii beeytu. Nuhi amaaraa qotee bulaan ogaa har'a wal lolaa oolle gallaba walitti deemneeti bariitu san manguddoon lamman dhattee mootummaan isheentu ofii keenya walitti araaramnee nagaa wajjin jiraanna manni gubateen beennu ilmoon namaa keessa gubateen beettu joollee madoodhaa fuunee nuyi durii hoggaa madoonne gama kana amaaratu yaalama gama kana ilmaan Oromoodhaa kan kaleessa wal lolaa ooletu yaalama wajjuma jiraanna amma makkannatti joollee madootte fuunee shaaroo bimbuunanu walii bilbilanii mana yaalatti ruhii nama 10 nadhoo 2 fi dhiira 8 kan nama yaalsisuu bira taa'ee hakkamsiisuu dhufee waliin dhiira 8 fi nadhoo 2 mana yaalatti itti timanii mutut godhan. Nuhi durii yoggaa nuhis madoonne isaanis madaahanii isaanis du'anii qotee bulaan wasana walii qonnu isaanis du'anii nuhi doonee qarbitti oollee madoo teenya fudhannee mana yaalaa tokkumatti akkamannee gargar galla amma kan nu lolu liyyuu hayliin si abbaan qabu si mootummaa miig namni meeshaa itti hidhu si mootummaa mii namni qallaba itti yaadu si mootummaa mii namni uffata itti yaadu ufiin bulaa miti shiftaa muka jiruu miti mootummatu makiinadhaan olii gadi ansharasharsiisee Oromoo walloodhaa dasirraa qabnee amma shaaroo bitiidhaa hamma raayyaa qobboodhaa cidduu tanaa buqqifneeti Oromoon biyyan qabdu maatii ishiiti wajjin xaranneeti buqqifnee ofii akka feene taana jechaani nutti ka'an malee waa tokko namaatti tunnee namaas dhoonnee namaas ajjeefneetiimi biyyaaf nu lola mootummaan gadi nutti dhiisee kililsootiin kana nurratti dalagaa jira. Ayyee Dr. Khalil galatoomi ulfaadhu bal'inaan ibsitee jirta bara dabrigaa waqtii kanas yoo yaadatta tahe akkanuma namticha Saaminoo Tiggee jedhamu sun lola nurratti labsee taateen sun gaa akka kanatti dhuguma gaa hammaatuulleen dhabu beeytee wanni kun egaa akkuma beekamu taatee duraattee yeroo lammaffaadhaaf egaa kan uummata keenya ka'eeni amma immoo deebihanii mana gubanii Oromoo duguugumaa fi muka ciranii mangoo ciranii burtukaan ciranii waan Oromoo waan takka dhiibne ogaa dhageenyu gaa odeeffannoo tokko
haalli jiru ulfaataadha. Tole amma namoonni madaayan haalli isaanirra jiran akkamime? Warroonni madaa warri hospitaala jiru karaa of nu wallaalle rasaasni keessa jira. Har'a makiinaa ambulaansii nu fuudhadha. Arma qiblaa gara galchineeti kumbolchaan baatedhan jalarraan gara galchinee hadaamaa buufna karaa mana yaalaa guguddaadhaa inni du'e isii tana wanniin qabnu jenneeti har'a ummanni gugurdaan gandi bahee makiinaa ambulaansii eegaa ture jarri wahuu wanniidhaa hin jiru nuyi mana hakimiitis hin qabnu kan qabu isaanii bishaan mabraatiin dhunnaa wafcoon mabraatidha nu turkii nurraa citee mabraatiin nurraa citee wafcoon hin jiru roorroo isii teenya yoo rabbiin nu argee fala nu fuudhe malee ilmaan Oromoo kibbaa kaaba dhihaa lixatti walii dabarsineeti wanni ijooti jirra rakkinni keenya kanaa kan nu godhutti jiru kililsostiidha amaarri kana miidhama kana hin kaafnu Oromoota inuma finnaadhaa yaannisa. Ayyee galatoomi Dr. Khalil gaa inshallah nuti rabbi qabnaa rabbi keeriyaa godhu yeroo lolli kun ta'uu ummanni keenya akka barbaadamutti walii dirmatee jira ummanni keenya walii tumsee jira. Wallaahi billaahi kan tanaan dura darbellee miti isiin akka dhiingaddaa inuman jirtu isiin ilma Oromootti baasa baafna jetteeti lafaa kaate baafni itti bahe maal baasa baaftii mootii ummanni dullaa ija roqaa obiyettes dullaa ija roqarraa qabee walakkoodhaan sargatiin makiinaa wanni takkan barbaadanii kaffalaniiti tek godhanii dhiingadda amaararratti niiraa hojjatamee indirmata walii Oromoon indirmata walii waliif kuta waliif kenna Oromoon takka ammatti walirraan saanne. Hayyee Dr. Khalil galatoomi ulfaadho haali namoota buqqaanii manni irraa gubatee kun akkam jiran namni manni irraa gubate kun egaa loon qabaa handaaqoo qabaa yookaan lukkuu qabaa harree qabaa ra'ee qabaa waan addaa qabaa. Manni kun amma manni irraa gubate kun isaanis haala kamirra jiranii qabeenyi isaanii kun beelladi isaanii kun haala kamirra jiramee akka ta'e agartetti. Akkaan ofii kiyya argetti miila kiyyaanin har'a keessa oole siin jee muka jala jiranii muka jalatti mootummaan inni keenya sharaa takkitti itti naane bishaan boottii takkitti hin fuune fi bakka hammam jiran battee gandi batteedha maxxaliyaa jaare nyaataa dhugaatii qabe qorqoorroon gubbaan akkasumatti maxxaliyaa jaare qabe qurquraa hammisaa akkasumatti wanni godhe qabe baalcii gandi mana barumsaa gadhiisisiisanii mana barumsatti naqe ummata hawaasa bal'atu itti yaadutti jira roorrotti jiran inni qurquraa hammisaatii fi qorqoorroo gubbaa jiru inni ganda baalcii jiru roorrotti jira roorroo jabdutti jira jarikaanii bishaan hin dhugan waan irra ciisan waan uffatan gandi namni tokko Oromoo inni beektaa dhaltuu tana 4 qabaa 3 qabaa 2 qabaa kuni walitti timee roorroorra jira kan Amaaraa naannottuu biyya magaalaa naannottuu jaamtu mana barumsatti walitti qabeeti aanan isaanii godinni isaanii daakuu adii fi koshoroo zayitii ruuzaa makiina wal jala dabartee irratti buufti nuyi waan takka gargaarsa sin agarre ummata hawaasuma ka'ee dhaabbatee waan goroorrootti gadi buufataniis waan dirratti uffataniis waan deebitee of jala buusaniis hawaasa lafaa ka'ee
hawaasa gargaaruutti jira. Hayyee Dr. Khalil warri fannoo diimaa gara magaalaa Sanbatee kana waajjira qabannatti fakkaate yeroo duraa yoo amma haala ammarraa hin jiran beeku malee warri fannoo diimaa jedhanii sunoo yookaan qayi masqal jedhanii sunoo uummata keenya waan gargaarre gama jaraatii yoggaa gargaaran agarra sooshaal miidiyaa kanarratti yoggaa gabaasanii gama keenyaa waan dhufanii gargaaran hin qabanii. Wanni takka wanni makiinaa lafarra gaangalchitu magaalaan Sanbateedhaa ummanni hawaasni bal'aan daakurraa bishaanirraa buskutirraa ruuzarraa hawaasa gargaaruutti jira malee ummanni fannoo diimaa takkaadhaa miilalleen kan dhufanii darban hin agarre. Ummanni kumaandoodhaa tokko dhufe mee isiniif waraabna jecha walirraa manguddoo fi namni akkana jehu isin waraabnaa jee ummanni kumaandoo suni dhufe yoggaa dhufe anumti calqaba itti deeme liivii darbaa jennaan hin darbuu naan jee hayyu kanuma keessaa hayyaa lakki mishaa jee ani yaada kiyyeettiin kennine irraa garagalee deeme saniin ala namni dhufee hawaasni kuni maalini akkana ta'e hawaasni kuni maaltu irraa hir'ata manaa bahee daa'ima harkaa qabanii manaa bahee addunyaa harkaa qabanii biyyoon bona ammoo saanis hin teessisu daa'imnis hin teessisu daakuu daakkatanii manaan ba'an midhaan guduunfatanii manaan ba'an rakkoo hawaasni itti jiru hawaasatu rakkoon teenya teenyuma jee namni sila inni akka ganda battee inni akka ganda mutteeffachaa inni akka ganda goodaa calleedhaa kun itti dirmatee wayaa takka dalgoo takka waan nyaatan saanii takka silaa gandi inni batteedhaa maallaquma buuseti oofisar tokko daakuu bite ruuza bite buskuuta bite kana wanni godhutti jira inni warra baalcidhaa har'aa keessan deemee laalaa oole midhaan waan qabanirraa firee midhaanii saanii 2 taatus saanii 3 taatus walirraa buhaniiti tana irra bubuusaa oolan isaan sugaan qabanii kanarra roorroorra jira hawaasatu hawaasaa dhaabbate malee walaa fannoo diimaa walaa mootummaa nuyi waan tokko hawaasa kana biratti hin agarre. Hayyee Dr. Khalil meegaa yeroo ammaa kana gaa godinattiin akkuma jirtutti silaa bulchitoota qabdii warroonni godinattiin bulchina ofiin jedhu kunoo uummata kanaaf gargaarsa godhaa hin jiranii gama biraatiin immoo mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan naannoo Amaaraa duguuggaa sanyii uummata keenya irra raawwate jedhee yeroo duraatiif fafakkeessee jire gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin wanni godhame hin jiru warri inni godinaa kunoo maalirra jira tumsa godhaa hin jiru moo waan uummata kanarra deemanii ilaalaa jiru to'ataa jiru moo akkamirra jirammee kana lamaan waliin qabsiisiitii nuuf himi. Warri godinaa humnaan qabanii humniti godinaa killiliidha humni aanaadhaa godina gaafa dhukkaasa boru oolletti dhukkaafna jaan aanaa jillee xummuu godhaa nama Jamaal Afuroo jedhamu sabsabaa dasetti waamanii sabsabarra oolanii bulanii ammaa soggaa sabsabarra ta'an dhukkaafni ka'e isa achumaan oggoran. Amma dasan godina kunoo kaleessa fi dheengadda miidiyaarra bahee miidhame ummanni kunii miidhame jechaan rakkoo qilleensarratti bahee dabarsuun isaa silaa quba hin qabaattan taa'in agartanii kanaan alatti qaama isaatiin Jamaal Afuroodha aanaa jillee xummuu godhaa kalee maleedha gallabarratti gad dhiifame ifa gad dhiifame nu irra akkana miilan hin deema miilli maal namaa godha baadaa harkaan namatti hin deemne miilan keessa deemanii poolisaan nagaa buusa nageenyi bu'e jechaan maal namaa godha miilan nama keessa deemuun wahuu gargaarsi takka aanarra godinni miidiyaa irratti agarra madasanii qilleensarratti feesbuuka farratti agarra afaan hin dubbatu maal godhe
eessa dhufe si caffaa dhufe nu si hartummaa fursee dhufe nu si makkanna dhufe nu jillee xummuugaa dhufe nu inuman agarre nuyi waan isaa afaan hin dubbatuun bu'aan qabu ilmoon namaa takka anuu qotee bulaan hawaasni kuni miilaniin dhaqwani ummata kana bira harkaaniin dhaqee boo maali rakkoon akkami aboon namumti takka namumti waa kana tanaan edana bulaanuun jee maddii damee mootummarraa tokko nagarre nuyi inis inuman dhageenye. Hayyee gama mootummaa naannoo Oromiyaatiinoo wanni tumsi isinii godhame yookaan wanni achi as dhufamee isin laallame Oromiyaa irraa hoo murni ergame jira moo hin jiru? Murni ergame qophiin jira ijoollee Dambidolloo fi Aambootti hiriira baate guuree hidhe. Amma bilbila walirraa qabna ijoolleen Oromiyaadhaa biyya tana dhannee dhaabbannaa jettee lafaa kaate bilbilee marxippaa nu eegaa nuun jootti jiranii karaangaa armaan karaan darbanii dhufaniin hin jiru karama eeggatutti jirti malee ijoolleen qaaman dhufnee odoo isin biran dhaabbanne hin hafnuu jetteeti eeggatutti jirti karaa eeggatti ijoollee isii Aamboodha Walloo irraa dhukaafni haa dhaabbatu Walloo nagaan bulaa nagaan haa bulamu ijoollee Dambidolloo fi Aambootti hiriira baate guuree hidhaan hidhesanii ogaa odeeffannu ijoolleen mana hidhaa jirti nuun jaanii Oromiyaan lakkaa inis nuu hidhame inis dhufuudha qophiirra jiran karatti hin jirre malee. Tole mootummaan naannoo Oromiyaadhaa inuu nama isinii sagalee ta'ee hidhe malee wanti inni haga ammaa isin gargaaruufis tahee haala irra jirtan isin laaluudhaaf tahee wanni inni achi as erge hin jiru jechuu gama isaati. Hin jiru ijoolleen hawaasuma akka keenyatu wal jaaree nuyi bira dhaabbanna ijoollee Walloo bira dhaabbanna jee waadaa walii galee qophii godhe malee maddii mootummaatiin namni aanaa jillee dhummuuga gargaarraa aanaa dawaa caffaatti godina kamisee dhufneeti ijaan bira dhaabbanna jee labsi darbame hin jiru ammatti. Okay, galatoomi Dr. Khalil mee egaa akkuma beekamu mootummaa naannoo Amaaraadhaa yeroo ammaa kana duula gurguddaa isinirra geessaa jira gama miidiyaatiin haa ta'u malee mee uummata keenya warroota godina bulchanis tahee egaa uummanni keenya akka isin dhaga'u abdii qabna murtiin keessa nama maali gar fuula duraatti wanti isin murteeffatan maali mee akka godinatti of bulchuudha moo naannoo Oromiyaa jala deebi'uudha moo murtiin isin akka jiraataa yookaan akka manduggoo tokkottis ta'ee akka nama adda durummaan gaaga'ama kana hambisuuf tattaaffii godhuu tokkotti ta'ee akka nama dhageettii qabu tokkotti ta'ee haalli isin murtiin keessa nama gar fuula duraatii maali mee? Nuyi akka aanaa jilletti namni darbaa wal agarree wanni wal agarre yoo armaan tana akka jirruun armaan karaan gabaabaadha karaan Oromiyaatti deemu Oromiyaatti guunnaa naannoon keenya Oromiyaan waa tahuu yoggaa Oromiyaan hin ta'u jedhanii silaa murtiin nuyi biraa miti humna keenyaa oli tahee kan dadhabannu taane federaala jalatti gallaa tana lamman dhabnee Amaara wajjin hin bulluu nu haa godhu amma kanarraa qabee xayyaara nurraa harkisee nu haa taraguu malee Amaara wajjin bultii jiruu jireenya yaada kana jaarsaa jaartidhaan daa'imaan kun sammuu keessa hin jiru uummata. Hayyee galatoomi ulfaadhu gaa warri gaanaa jilleedhuma aanaan hartummaa furteetti akkuma keessa lola kee oolanii beektaa aana magaalaan kamisee aanaan dawaa cafaati akkuma sanii warroota kanaan murtii akka keessanii kanarrattis akka cichan dhaamsa maal qabdaaf? Uummata kana qaamaniin nuyi wal agarraa uummata kana wanniin dhaamsa dabarsuuf laafaa keessan hawaasa keessan kan mataa'ee jiru kan qoonqodhaa
rakkatee jiru hin dagatina. Kaayoon teenya nuyi Oromoodha. Oromiyaa armaan tokkummaadhaan lafaa kaanee akka Oromootti guuttannee Oromoo jalatti gallu. Kaayoon teenya kaayoo tokkummaadhaan waa ta'uu lafaa kaanee waliin jennee harka wal qabannee akka kililii Oromiyaa irratti kilila irratti akka guunnee nagaan teenyuu jenna. Hayyee Dr. Khalil yeroo dheeraa aarsaa kafaltee gaafii deebiin waliin godhuu keetiin maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin hedduu galatoomaa jenna ulfaadhu. Isinii galatooma.